Jafar Yusuf Muhammad is also hoping to change mindsets. The musician fled Ethiopia after taking aim at the country's leaders. Muhammad says they are targeting the Oromo people. They are the biggest ethnic group in Ethiopia. But he says they've been excluded both politically and economically. Malif aga umman Oromo bilisomut yo kana gano fi kiyya du'e dhabamutti dhiisuu danda'u. Malif muuziqaa isin hojjedha amma immoo yoo kacaaluun hojjechuuf deemaa movie ma seenaa dhugaa sana irratti movie hojjechuudhaaf qophaa'ee jira. Dhiyeenyattuu ni jalqaba jedhee yaada irraa taatota walitti qabachaa jiran malee movie gara movietti nu darbuuf rakkoo ummata kiyyaatuun ilaalu jireenya dhuunfaa kootiin nan jiraadha jedhee yaadaan.